Ashama harka fuune nagaan isiniif haa ta'u. Har'a viidiyoo seenaa waajjiroota hedduu tuttuqu waliin ilaalla. Like gochuun qophii keenya har'aa jalqabaa. Saaraan dubartii dhaabbata dizaayinerii faashinii keessaa hojjettu yoo taatu, dhaabbata kanatti erga qacaramtee ji'oota muraasadha. Hoogganaan dipaartimentii ishee Aleen kan jedhamu yoo ta'u, nama dhiphisuu fi aarsuudhaan kan beekame waan ta'eef, guyyaa tokko ganama Saaraan biiroo seenaa otoo jirtu gubbaa kaasee hamma godaatti ilaala. "Oh, akkam sitti bareedeera maaloo" jechuun aangoo isaa fayyadamee qoccoluu eegala. Saaraanis deebii otoo hin kenniifin callistee darbuuf yeroo yaaltu, Aleen irra deebiin ishee waamuun dhaabachiisuun hoogganaa ishee waliin akka odeessituuf ajaja kennaafi. Kun kan jalqaba waan hin taaneef waan biroon itti aanee akka dhufu waan barteef, riippoortii qabattee jirtu galchaa akka jirtu eertee fi deemuuf yeroo jettu dirqamaan harka ishee qabee ishee dhaabachiisa. Itti aansuunis ishee doorsisuu yaaluun waan inni barbaadu yoo kenniteef jireenyaa fi hojii ishee akka salphisuu fi yeroo itti himu baay'ee dhiphachaa, kun waan sirrii fi qajeelfama gaarii akka hin taane sagalee hollatuun itti himti. Akkuma kana dhagaheen gara gurra isheetti siquun faallaa kanaa jireenya ishee si ol gochuu akka danda'u dubbachaa, filannoo ishee akka itti yaaddu ishee yaadachiisee dhiisee deema. Karaa biraadhaan dhaabbata kana keessatti hooggantuu ta'uuf kan dhufte dubartii Naansii jedhamtuun teeyileer biiroo kana hunda daawwachiisaa jira. Sana boodas guyyaa jalqabaa walakkaasaa kuusaa meeshaalee keessa kan jiran ilaalaa akka turtuu fi laaqana booda biiroo hojjettootaa akka daawwattu itti hima. Isheenis gocha isaa kanaaf erga isa galateeffattee booda innis galatoomii ishee erga fudhatee waan biraa barbaaddu yoo jiraate akka isatti himtu eeree nagaa itti dhaame biraa sokka. Saaraan ariifattee deemaa otoo jirtu waraqaa tokko buustee fudhattee yeroo ol jettu fuula ishee duratti Naansii wajjin wal arganii. Naansiinis erga ofii ishee of barsiistee booda Saaraan teeyileer irraa waa'ee ishee akka dhageesse erga dubbattee ofii ishee of barsiisuun dipaartimentii kutaa kaffaltii irraa akka hojjettu itti himti. Naansiinis itti fufuun har'a akka jalqabdee fi meeshaalee ilaalaa akka oolte yeroo itti himtu, Saaraan garraamummaadhaan mooraa guutuu isaa itti agarsiisuuf eeyyamama akka taate ibsitii fi Naansiinis waa'ee gaarummaa isheef galatoomfachaa mana hojii kana keessa hojjechuun miira akkamii akka qabu oolmaa isaanii guyyaa guyyaa baruu akka barbaaddu yeroo gaafattu, Saaraan qoccolloo guyyuun irra gahee yaadachaa homaa hin jedhu jettee miira jeeqamaadhaan deebistii fi Naansiinis fuula ifaadhaan hojmaatni akkasii baay'ee kan nama gammachiisu miti kaa yeroo jettuun fuula ishee ifaa gochuuf yaala gaariidha jettee dubbii ishee dura haaressu yaalti. Naansiinis gaaffii ishee akka ibsituuf yeroo gaafattu deebii otoo hin kennin kanaan dura bakka wayiitti akka beektu fuulli ishee haaraa akka ittiin taane yeroo dubbattu, Naansiin akka namootaa fuulli ishee namoota baay'ee wajjin akka wal fakkaatu dubbachaa daawwannaa isaanii akka itti fufan itti himti. Akkuma waliin jedhanis daawwannaa isaanii fixanii boqonnaa fudhachuu akkuma jalqabaniin Naansiin amma gara sirriitti seenna jechaa mana hojii kana keessatti oduu tokko tokko akka dhageessee fi qilleensi mana isaas baay'ee sirrii akka hin taane tilmaama akka qabdu dubbachaa waan hunda isheetti himuu akka dandeessu gaafatti. Saaraanis yoo dubbatte maal akka ishee qunname waan beektuuf baay'ee dhiphatte. Naansiinis dhiphina ishee hubachuun naannawa tokkorra akka jiran erga eertee fi dubbachuu akka dandeessu jajjabeessaa hojii erga eegaltee hangam akka fixxe gaafatti. Ji'oota muraasa jettee yeroo deebistuufis Naansiin yeroo xiqqoo kanatti namoota meeqatu hojii gadhiiseera jettee gaafatti. Saaraanis xinnoo haasa'uu eegaluun dipaartimentii keenya keessa gara namoota 4 akka gadhiisan, dipaartimentii isa irra keessaa immoo kan isheen dhageesse qofti gara namoota 3 hojii akka dhaaban itti himte. Naansiin suutaan haalota hunda adda baafachuuf yaaluun kun maalirraa kan ka'e akka uumame gaafatti. Dubbachuuf fedha dhabduyyuu ishiin garuu irra deddeebitee gaafachuun tilmaama ishee qofa akka laattu itti himti. Saaraanis dhumarratti of jajjabeessuun hoogganaan Aleen jedhamu amalli isaa hojiif kan hin mijanne ta'uu namootni baay'een akka irratti walii galan yeroo dubbattu, Naansiin karaa naannawaan dubbachuu dhiistee maal akka gochaa jiru dhugaasa akka itti himu gaafatti. Saaraanis aariin isheetti dhagahamaa isa waliin hojjechuun bu'aansaa dadhabbii akka ta'e dubbachuun namootni naannoo isaa jiran dhaabbata kanaaf galii gaarii galchanis quufni isaanii hin danda'amu jettee deebistee fi Naansiinis ajaa'ibsifattee ishee dhaggeeffachaa turte. Dhaabbata kanaaf galii guddaa argamsiisaa otoo jiru maal godheetu hanga kana kan jibbame naan galle jechuun irra deddeebitee gaafatti. Saaraanis akkas jechuun dubbii eegalte. Qoccolloo inni irraan gahaa ture dhoksuun amalli isaa baay'ee rakkisaa akka ta'ee fi karaa inni ajajeen yoo ta'e malee karaa biraan hojjechuun akka hin danda'amne, akkasumas ofiisaaf bakka guddaa kennee namoota kaan akka tuffatu, dabalataanis gara jalqabaa yeroon hojii seene nama hundaaf yeroo ayyaana gurshaan akka hin kennamnee fi hundi isaanii ammararaa akka turan akka dhageessee fi
bakki isaa akka keessa jiru hojjetaan hundi akka irratti walii galutti himti. Naansiin ajaa'ibsiifachaa sadarkaa kanarra gahuun baay'ee yaaddessaa akka ta'e yeroo dubbattu, Saaraanis maallaqa hanga yaadan otoo hin argatiin hafanis ta'uu akka danda'u dubbatti. Naansiinis deebistee maallaqa gahaa akka qaban dubbachaa yeroo qacaramuuf jette lakkoofsa gurgurtaa ilaalaa akka turtee fi ayyaanaaf gurshaa jedhamee birrii baay'een qophaa'ee akka ture akka argitee fi eenyullee fudhachuu dhabuun immoo keessummaa akka itti ta'e itti himti. Dhumarrattis Naansiin oduu gaarii ta'uu baatus amanamtuu ta'uushiif ishee galatoonfachaa kutaa ol aanu ilaaluuf akka deemtu itti himaa gara sana deemti. Kutaa ol aanu keessatti otoo hojjechaa jirtus Teeyileer isheetti dhihaachuun waan haaraa maal akka dhageesse akkuma gaafateen waan dhageesse hundi gara manaajara ishee Aleenitti akka quba qaban itti himti. Namootni naannoo isaanii jiran akka hin dhageenyeef bakka taa'aa jirtu kaatee waliin otoo deemanii namtichi Aleeniin qacare ji'oota dura mana hojii kana akka gadhiisee fi isa argachuu akka hin dandeenye dubbachuun faayiloota argatte irratti qocolloo saalaa lamaan kasasamee akka turee fi ragaa dhabuurraa kan ka'e kan dhiifame ta'uusaa hubachuu akka dandeesse isatti hima. Inni kan beeku yoo qabaate akka itti himtu gaafatti. Teeyileeris haalli Aleen itti bulchu ifaa akka hin taanee fi gaheen hojii isaa bulchaa dhaabbata kanaa akka ta'e akkasumas namootni baay'een isa arguu otoo dhiisanii akka filatan isheetti hima. Naansiinis namticha kana waliin wal arguuf beellama akka qabsiisuuf itti himaatoo jirtu akka tasaa Aleen dhufuun ol jedheellee otoo isaan hin ilaalin karaa akka gadhiisaniif itti hima. Teeyileeris Aleenitti Naansii waliin wal barsiisuu yaaluun manaajara kutaa bittaa taatee mana hojichaatti akka qacaramte itti hima. Naansiin nagaa gaafachuuf harka ishee gara isaatti diriirsitus dhimma otoo hin godhatiin gidduu isaanii bahee sokkaa. Isheenis waan odeeffamaafii ture qaamaan argite akkuma fixxeen Teeyileer akkuma durseetti hime waan hedduun iftoomina akka hin qabne kun ragaadha jechuun kana booda eessa daawwachuu akka barbaaddu gaafata. Itti siqtee isa waliin haasa'uu akka barbaadduu fi dabalataan Saaraa waliin dubbachuu akka barbaaddu waan otoo natti hin himiin dhiiste kan qabdu ta'uu akka shakkitu itti himti. Saaraanis biiroo ishee keessa hojiirra otoo jirtu Aleen gara kutaa ishee seenuun akkam akka taate ishee gaafata. Taa'umsarra akkuma taa'een maal akka isa gargaartu gaafattus fakkarasaa odeeffameefiin gurra itti duuchaa maal akkan barbaadu kan beektu nutti fakkaata jechuun dugda isaa baay'ee akka isa dhukkubee fi akka isaaf sukkuumtu isheetti hima. Isheenis maasaajii gochuu irratti baay'ee cimtuu akka hin taane itti himtus dirqama yaaluun akka irra jiraatu dubbachaa rifeensa ishee yeroo tuttuqu akkamitti dhaabsisuun akka irra jiru kan hin beekne Saaraan kun yaada baheessa akka hin taane too dhiphattu itti himti. Aleenis akka inni barbaade waan hin taaneefiif aangoo isaatti fayyadamuun hojii isheen hanga ammaatti hojjechaa turte kufaa akka ta'e itti hima. Isheenis ajaa'ibamaa maal jechuu akka barbaade gaafatti. Innis deebisee maal tokko si tuqe wallaalamus hojii baay'ee du'aa isaaf qopheessaa akka jirtu yeroo dubbatu isheenis ija jabaachuun sirrii akka hin taanee fi waan hunda si'a lamaa ol galagalchitee cheeggochuun akka galchitu itti himti. Aleenis jireenya ishee itti cimsuuf jecha sababoota hin taaneen otoo ishee caqaccaquu hojii guddaan hojjechuu dandeesse kanuma akka ta'ee fi rakkoo dhuunfaa akka ta'eeraa fi Saaraanis otuma ishee jibbisiisuu dogoggora hojjette akka itti agarsiisu gaafatti. Innis gara yaada ofii barbaadutti galuun tarii xiqqoo dhiphattee akka ta'e isheetti dubbachuun dugda ishee sukkuummaa galuu akka qabdu dubbachaa yeroo ishee tuqu gara duubaatti jalaa baqattee isa dhaabachiisti. Aleenis obsa fixachuun taa'umsa ishee gara isaatti gototaa waan tokko ifa sii gochuun barbaada. Asii itti fufuu kan barbaaddu yoo ta'e hojii ishee si'a lama cheeggootee dabarsuu caalaa gochootni akka irraa eegaman yeroo itti himu isheenis si'a 3 yookaan 4 cheeggochuu akka dandeessu sodaa malee deebistii fi innis akkas hamma gootu waan inni ishee irraa barbaadu akka kennituuf yaadachiisuun otuma ishee jibbisiisuu maddii ishee tuttuqaatoo jiru balballi rukutamuun yeroo sumas seenaa jettee deebistee fi balballi yeroo banamus Naansiin ol seenuun akka isin hin jeeqne abdiin qaba yeroo jettu Saaraan rakkoo keessa jirturraa miliquuf ol galuu akka dandeessu itti himuun oolmaan ishee akkam akka ture gaafatti. Naansiinis waan tokko barachaa akka jirtu yeroo dubbattu gidduu isaaniitti argamuu kan hin barbaadne Aleen oduu keessan isiniifan dhiisa jedhee isaan dhiisee otoo bahaa jiru Saaraadhaan booda ishee arguu akka barbaadu itti hime sokkaa. Naansiin gara isheetti siquun waan hundi nagaa akka ta'e yeroo gaafattu rakkoo keessa galuu waan hin barbaanneef hunduu nagaa akka ta'etti himuun
maal barbaacha akka dhufte gaafatti. Sana boodas lamaan isaanii taa'uun Naansiin waa'ee diizaayinerii tokko hubannaa yoo qabaatte akka itti himtu gaafatti. Isheenis yeroosuma kompiitara isheerraa diizaayinii nama gaafatamte sana itti agarsiisti. Naansiin ishee dinqisiifachaa baay'ee bareedaa akka ta'e ergeetti himtee booda waa'ee namoota kanaa dhageesse kan hin beekne ta'uu yeroo dubbattu Saaraan yeroo tirfii qabdutti TikTokii fi Instagramii irraa diizaayineroota haaraa barbaaduun akka dabarsituu fi hojii gammadaa hojjettu akka ta'e itti himti. Itti fufuun diizaayineroota baay'ee lakkaa'uun waan gaarii ta'e akka jiru yeroo itti himtu Naansiin hubannaa ishee ajaa'ibsiifachaa manaajera mana hojii kanaa otoo taatee gaarii akka ta'u itti himti. Saaraan kan barbaaddu ta'us waraqaa gahaa malee ishee qacaruuf eeyyamamaa akka hin taane yeroo itti himtu Naansiin yaada ishee itti walii galuun tarii guyyaa tokko carraan isheef dhufuu akka danda'u itti dubbatti. Itti fufuun Naansiin sila yeroo dogoggoraarra itti dhufte yoo ta'eef wayita gaafattu karaa dogoggoraarra akka isheen hin fudhanne yaaduun tasuma akka hin taanee fi Aleen manaajarummaa isaatti fayyadamaa akka jiruu fi waa'ee bittaa meeshaalee haasa'aa akka turan hubachiisuuf yaalti. Achuma taa'anii otoo jiranii Teeyiler akkuma sila ajajame waa'ee Aleen kan walitti qabate waraqoota tokko tokko akka argate itti himuuf yeroo jedhu Naansiin kaatee sokkaa diizaayineroota sila argiteef ishee galateeffachaa ija gaarii qabda jettee dubbii onneessu itti himte sokkiti. Teeyiler waliin taa'aa otoo jiranis infoormeeshinii argate otoo dubbisuu fi gurshaa ayyaana qilee akka argataniif kan filataman namoota 5 yoo ta'an illee harka tokko isaanii irrallee akka hin galle itti hima. Maallaqni kun eessa akka gale yeroo ilaalus namni wayii bakka hin beekamnetti akka hiree kan agarsiisu malee sana booda kan hin beekamne ta'u itti hima. Isheenis maallaqa hiruun gahee eenyu akka ta'e yeroo gaafattu akkuma beekamu harki Aleen akka keessa jiru hubatu. Maqaa kana deddeebite yeroo dhageessu aariin deemanii eenyummaa ishii isa dhugaa waliin akka itti himan yaada dhiheessitee walii galuun garasitti qajeelu. Aleen akkuma amalasaa biiroo isaatii Saaraaf bilbiluun riippoortii hojii duree galchite irratti ishee waliin dubbachuu akka barbaadu himuun kuusaa meeshaa keessatti daqiiqaa muraasa booda akka dhuftu ajaja dabarsuun gara kutaa qacaree sanaa deema. Isheenis achi gahuun waan gootu wallaaltee otoo dhaabattu duubaan dhufuun dubbii waliin jalqaban xumuruuf akka dhufe itti himuun gara isheetti dhiyaachuun haaraa waan taateef haalotni akkamitti akka raawwataman hin beektu waan ta'eef haala salphaa ta'een siin ibsa jedhee baay'ee itti siquun waan inni barbaadu yoo kenniteef hojii ishee itti fufuu akka dandeessu itti hima. Innis kana caalaa ibsuu fi akka hin dandeenye dubbachuun isheen kan isa gammachiistu yoo ta'e inni caalchisee ishee gammachiisuu akka danda'u itti himus Saaraan kabaja ishee caalchifachuun maal akka barbaadu akka bartee fi hojii rakkasa akkasii akka hin hojjenne ifatti isatti himti. Yerooma sanas Naansii fi Teeyiler gara biiroo Aleen deemuun achi isa dhabanii isa barbaacha bahu. Aleenis kutaa kuusaa meeshaalee sana keessatti mucayyoo dhiphisaa otoo jiru Teeyiler arguun yeroo inni qaama ishee hooksu bilbila isaatiin viidiyoo waraabuu jalqaba. Saaraanis nama aangoo qabu ta'uusaa otoo beektu akka isan barbaanne itti himtus inni dhagahu otoo hin barbaadiin hafee harka ishee qabuun itti maxxanee caalaatti ishee dhiphisa. Saaraanis deebistee jaalalli akka qabduu fi waan akkasii akka hin barbaanne irra deebitee itti himtus dhagahuuf eeyyamamaa ta'uu irra darbee kana caalaa isheef obsuuf yeroo akka hin qabne dubbachaa ishee dhungachuuf yeroo jedhu Naansiin gidduu galuun sagalee ishee ol kaastee dubbachaa ol seenuun isa dhaabachiifti. Innis deebisee eeyyama isheetiin akka ta'e himaa ishee ganus ija Saaraa keessa ilaalaa dhugaa akka ta'e gaafatti. Isheenis imimmaan ija ishee guutaa mataa raasuun akka hin barbaanne yeroo dubbattu dubbiin sun waan ishee guuteef waan inni gochaa jiru baay'inaan ragaa akka qabdu dubbachuun dhimmi kun as qofatti akka hin dhaabanne ibsuufiin dhimma maallaqaa irrattis kiisii isaa qofa furdisaa akka jiru irra gahuu isaanii itti himti. Innis akkuma bare deebisee isheen qacaramtuu tokko qofa akka taate dubbachuun maal beekta yeroo jedhuun kaayyoo dhuftee fi agarsiisuuf qophooftee waan inni hin eegne wiiggii mataa isheerraa fuudhuun maqaan ishee Mekiilaa akka ta'e hundeessituu fi gaggeessaa olaanaa dhaabbatichaa akka taate mardoo itti himti. Amma kan isa dhiphisu hojiirraa ari'amuu isaa qofa otoo hin taane ragaa baay'ee funaannataniin mana murtiitti dhiheessuun gara mana adabaatti akka darbatamu itti dubbatti. Waan ta'e kana fudhachuun kan itti ulfaate Aleenis harka harkatti waan qabameef deebii deebisuu dhabee dhaabate waan isheen dubbattu qofa ilaala. Bultii muraasa boodas Naansii kan turte Mikeelaan hojjettoota walga'iif waamtee gara balbalaa otoo hin seenin hundumtuu halkan walitti reebuun ishee simatanii isheenis warra ishee simatan galatoonfachaa
Mana hojii kana keessa Aleen erga ari'amee booda haalonni akka jijjiiraman isaanitti himti. Hojjettootnis Saaraa dabalatee yeroo ishee galateeffatan isheenis gammadaa Waaqayyo uumaa ishee erga galateeffatteen booda nagaa itti dhaammachuu akka dhufte dhumni gahee sooroma bahuuf akka taate dubbachaa amma haalonni waan sirraa'aniif nagaadhaan akka boqottu dubbatti. Sana boodas Saaraadhaan waan tokko ishee haasofsiisu akka barbaaddu itti himtee gara biiroo akka deeman gaafachuun namoota hafanitti nagaa dhaammattee baati. Lamaan wal qabatan erga bahanii booda gara biiroo Saaraa deemuun Mikeelaan fedha gaggeessummaa kan qabdu yoo ta'e jettee kanaan dura gaafattee akka turte guyyaa tokko carraan gara ishee dhufuu akka danda'u yaadachiisaa har'a guyyaa sana akka ta'e oduu gaariitti himti. Dhaabbata isaanii keessatti hooggantuu taatee gaggeessuu kan barbaaddu yoo ta'eef carraa siifan kenna jettiin. Saaraanis yerosuma fuulli ishee ifee gammachuun guutamuun baay'ee akka barbaaddu itti himti. Mikeelaanis carraa hojii dhiyaateef kana waan fudhatteef akka gammadde dubbachuun mana hojii kanaa guyyaa dhumaaf akka dhufte itti himuun kana booda hojii jiru manni qopheessaa akka dhuunfatu itti hima. Kadhas fiddes hojii isheen jaallattu dhiyeessuufiin barbaaddee akka ta'e itti himti. Isheenis fuula ishee ifaa sanaan galatoonfachaa deebii deebistuufi akka hin qabne dubbachuun gammachuu ishee ibsitee fi Mikeelaan itti fufuun kan isheerraa eegamu qofa akka gootu erga jajjabeessitee booda haala hojii hunda akka jijjiirte eenyullee otoo dhufee icciitiidhaan socho'uu akka hin dandeenye siisteema haaraa akka diriirsitee fi namoota akka Aleen dafqa nama nyaatanii fi golga duuba taa'uun qoccolloo saalaa dubartootarraa geessisan akka hin jiraanne mirkaneessitii fi itti fufuun carraan gara fuulduraa dhaabbata kanaa harka isheerra akka ta'e hubachiisuun dizaayineroota isheen filachaa turte guddina dhaabbata isaaniif gahee guddaa akka taphatan dubbachaa walii galuu isaanii harka wal fuudhuun yeroo mirkaneessan Mikeelaan nagaadhaan hojii isheerra sooroma baati. Dhugaan hin qal'atti malee hin cittu jedhamti Oromoon waan nuti dhoksaatti hojjenne gaarii isaa ta'u yaraa dhumarratti gaaf tokko ifa bahumsaa waan hin oolleef itti gaafatamummaa irra jirtan irratti sirnaan amanamummaadhaan raawwadhaan ergaa keenya guyyaa har'aadha. Kanarraa asumarratti raawwanne viidiyoo biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.